waasin gammachiisu nan godhadhee yaada waasin boosu waan jechuun boonu shiftaanatti gammaddanii gammachuun irraa argitan jedhee yaadanna dhugaa dubbannoota baay'ee jechuudha nama galateeffadhee finne jireenya keessatti isaanii yoo jiraate bataam inni illee haadhi manaa isaallee batka kabajaa guddaa tokko maariyamin akka nu keessan bira kolfee konfiidensii godhadhee sooshaal miidiyaa kanarra hin beektu hundi keessan argan dubaay dhufee akkanatti sooshaal miidiyaa irratti waxxaree hojjechuu qabee waan ammoo bayya afaan dubbachuu qabee illee inna kun hundumtuu waan duuba amleen haa ta'e namni kamiyyoon irratti duulellee aizosh biiftu si biran jiraan jedha malee guyyaa tokko beehas fuula gadhee tokko na laalaniin beekan mana kana keessatti na ani yoo dandeessan dhugaa rabbi nama kuma dhibba afurtu jira fooloo naa taasisaa jechuun nama akkanaa kana akka mul'atatti naa ba'u godha bakka waan barbaadu yoo jiraate isaaniif kananna hundi keessan warri naara jirtan fooloo taasifadhaayi ani immoo yoo danda'e jedhee kanaa ol waasi koorsu waasi boosu jechuun akka abbaa gootitti ammallee akkuma abbaa gootitti si jaaladha kanaa ol immoo kanaa ol siif iddoon qaba boru siftaan sumanni narraa baltu dhugaadha mana keessatti gisee baay'ee dhugaa dubbanna akka abbaa gootitti laala ol jedhee ittiin dubbadhu asuma silkiidhaan yaan akkas wajjinaa sun nama baay'ee bakka jira miti baay'ee kabajee sodaadhu jiraate isaanii dachee kanarratti takkaa nama sodaadhee nama kabajee hin beeku gaban isaan bakka ija sissitiitiin hundandee akkas qanaa hidhee isaan ilaalu garuu waan nama sinitti mu barbaadu jiraate akkan baay'ee sin kabaju akkan eenyu ol eessuma jireenya koo kamuu gatee siniif kabaja keessaniif jiraadhu sinitti nima dhugaa baay'ee sin kabaja akkan nama kabajuu bare kan na godhe sinii akkamitti namaaf iddoo akka eebin dhugaa rabbiyaan takkaa waggaa 13 namaatirraa bahinna kabajaadhaan sifraa tokkorra ta'anii maaddii tokkorra ta'anii nyaata nyaachuu kanan bare mana kanatti dhugaa rabbii jechuun sanuu bakka anirraa utaalaa irraa kaachaa akkam barbaade ta'aa silkii qabadhee nyaachaa bakka hundumaa manaa obsunna rabban jecha siniin qabu naaf kabajama sinan jaaladha akkan guddadhu akkan boru mul'ata argadhu kan na godhe sinii so jireenya kiyya keessaa waan ammoo malkuma koo keessaarraa sin harka akka qabdan bara borulleen kanaa olis yoon guddadhe sin irraafachuu hin danda'u isinii fi maakii oroo jireenya koo keessatti akkuma sana seenaa safuu ijoollee asirra jiran kanallee warri aarsa nafaana kaffaraa turtan dhugaa baay'ee sin galateeffadha baay'ee sin jaaladha kanaa ol bakka miira keessan baay'ee galeenna biree carraa gaarii kana beektu koo hadurre insi wajjin saafu koo hundi keessanuu galatoomaa obboleessa keenya abduu galatoomi biraan watillee galatoomi gooftaan isin haa eebbisu hunda keessanuu biif tokko obsi biyyi namaa kuni qormaata baay'ee qaba mana maadaamii keessas hojjennus akkatti hojjennu hundi keenyaa'u waa baay'ee irratti hojjechaa turre yookiin immoo qormaata baay'ee agarree as geenye har'a afaan barannee akka waan nama kaleecha gaafa biyyaa dhufnu sana irraafannee waan barbaanne siin jechuu dandeenya si galamti hundi keenya warri 1,400 azala jiru chaalenjii gurguddaa dabarseeti afaan gatii beeknuuf akkanatti haasofna yookiin kommentiiwwan adda addaa barreessaa jirra jechuudha sijammar biyya Dubaay kana keessatti biraanuun akkuma beeku seenan akkuma beektu ijoolleen Dubaay kana keessa jiran akkuma beekanii biyyi Dubaay kun baay'ee ulfaata guyyaatti qaraamaa keessa hoo seenan guyyaatti qaraamaan birrii 50 kan lakkaa'u isni garee namni gaafa qaraamaa keessa seene immoo baay'ee ulfaata jireenyi baay'ee ulfaata mana akka obboleessa keetii itti dhiyaattee miti biiroo keessa taa'ee beekan guyyaa lama guyyaa tokko taa'ee beekan baay'ee ulfaata hojii oduuf hojjetinoo teechee jechuudha kanaafuu qormaan ammas qormaan fuulduraaf yoo sitti dhufuu danda'eeyyuu obsuu qabda jabaachuu qabda waan namni siin jedhullee dhaga'uu qabda dhiisi yoo siin jedhan dhiisi waan dhiisi siin jedhan beekna waan ta'eef si galee biyya namaa kana keessa waggoota dheeraaf teenyee jirra rakkoo sagarreerra beelofnees jirra dheebonnees jirra haadholii keenya abbootii keenyallee yaannee jirra biyya keenya yaannee jirra akka amma nutti tolee akkanatti utaallee haasofnu kanaa miti qormaataa amma keessa jirtu kana keessa dabarree jirra
namni kamuu hojii yoo hin hojjetin hojii hin seenin akkam sammuun nama cannaqama akkam hoo nyaattu nyaanni sitti hin buune yoo dhiqattu si daalachi jechuun eenyumti keenya hin beekna hin somnu waliin sobinaa ijoollee walillee hin cabsinaa dhugaa waaqayyo jechuun homaa godhu baattanii micootanaa abshir biiftuu hottanuyyuu gahaadha ishiidhaaf kalaas dhiisaa micootanaa irraa gadi bu'aa dhugaa rabbii warri jechootan ishii miitan homaa isin hin goone naa qicaa naa kutaa isiniin hin jenne kalaas irraa dhaabbadhaa micootana dhugaa waaqayyo. Dubbadhu birees ta'ee Abdullaan guddaa tokko galatoomaa ulfaadha. Keessumattuu Abdullaan maqaa kana waan beeku dhiifama. Baay'ee tokko dhugaa rabbii kan biyyarraa kaasee biyya hunda godhee dhufe akka ati asiin geesse hin beekna. Waa hunda quba qabna jechuu barbaada. Guddaa ulfaadhu. Waaqayyoon rabbiin daa'ima keerra si haa bulchu nama dhugaa dubbatu nama namaa yaadu rabbiin si haa godhu har'allee borullee ulfaadhu Oromoo jechuun isa akkanaa kana isa koomentii jala taa'ee osoo homaa namaa hin godhin yookiin immoo bakka gama taa'ee osoo namaa waan godhin nama hamatu osoo hin taane isa akka keessanii kana ulfaadha isin jira biraan wallee atillee akka obboleessa keenyatti intala Oromooti ni yaada fi intala kana bakkeen hin qabsiisa akka jettetti galatoomi sibeenna nama gaarii miidiyaa kanarratti hedduu sibeenna nama gaarii akka taatellee sibeenna gara fuulduraas immoo akka intala kana jajjabeessite kana caalaa yoo ishiin balleessite gorsite akka intala obboleettite quxusuutti yoo ishii waa dudubbattillee qunxuuti obboleetti keedha tala Oromooti rakkoo hin qabu yoo isiin gadi baate waa dubbatte maan nagashe boru waan ragaa osoo hin taane keessan silti dubbatte gorsite gadi ishii qabdee taragaaggaasiste daa'ima waan taateef xiqqoosumatti bishaan dhugee baruu bakkee guddaadhaan geesse intala kanaa dhuftee nu fuulduratti agarsiisu abdii qabna. Asumaan uummanni Oromoo kan yaraasitti dubbattan kan gaariitti dubattanis hundi keessanuu galatooma jiraadha namni har'a wallaala ta'e boru beekada namni har'a waan yaraa dubbatu boru waan gaarii dubbata inni har'a nama arrabsu boru immoo nama jijjiiramee dhufa ilma namaati hin dogongora yaraa isaan barreessite gaarii isaan barreessite hundi keessan galatooma biiftuu immoo asirratti miti karaa hin beekta. Karaa sitti dubbannu isuma kanan jedha guddaa galatooma eebbifama hundumti keessanuu jiraadha. Ayyee dhugaa baay'ee natti tole. Dhugaa halkan kaleessa laayif irra mul'ee agartee nuti uftan kanaafuu gammachuu har'a kanan agarsiisuudhaaf ta'e hin beeku. Dhugaa halkan indoo isaan tun haallolee na tarn deemee rafee jechuudha. Gizee tokko waan gaariin gaafa fuuldura keessan dhufu siin cinqa. Akka ana ta'e hin beeku namuma hunda ta'e hin beekuna. Ammas immoo abdiini ijoollee biyyarraa fiduudhaan akkuma anaa kana ijoollee dubartootaas dhiirallee seera qabeessan biyya fiduudhaan biyyarraa as fiduudha kanaan beekama hundi keessanuu ijoolleen gara Joordaan irraa Beerut irraa garoota garagaraati irraa Dubaay dhufuu barbaadan fooloo taasifattanii karaa keessa dubbisuu hin dandeessu jechuudha maaliif kinoo anarra ana galmaan nagahee sin warra of danda'ee dhufe immoo eessan akkasiin gahu gammatuun hin dhibu waan ta'eef hundi keessanuu fooloo taasifadhaatoo karaa keessaa dubbisa hojii isaa biiroo isaa agartanii jirtu beeksisa irratti ba'ee jira innaa hundi keessanuu fooloo itti ergadhaatoo na gammachiisaa shi dhugaa nama akkanaa kana jajjabeessa nama akkana humna qabu jirma qabu kan borullee yoo suduuba dhaabbate hin beektu namni tokko si faana dhaabbate borummaa sana silkii si alaan kaasu garuu isaan guyyaa tokko gaafa Itoophiyaa keessa jiru qaxxitaa daayirektariin aadaa walu silkii Itoophiyaa irratti jechuudha guyyaa tokko odoon asalachaamin Sinigalee odoon hin dadhabin ansaan boota kanaan nagaanii arras immoo namni kamiiyyuu nama tokko irraa faayidaa barbaada dhugaa dubbannoo ta'e garuu inni faayidaa tokko malee ana galmaan nagaye Sinigalee kan kana caala na gammachiisu kan kana caala miira keessa na galchullee hin jiru akkuma sana immoo mana keessatti sinitti miira walitti dhufeenyuun mana keessatti maatii isaa akkuma sana haadha manaa isaa beetasaba isaa guutuudhaan qabnu akka daa'ima isaanii xiqqishuutti na laalu gaafa nani asa illee sissitiidhaan na dhaggeeffatanii naa kolfu angaruu jireenyi kun naaf haaraa ture maaliif namni na dhaggeeffachuu miti bakka namni taa'utti laafi baay'een dabarsee as ga'e sila kanaafu kan kana caala na gammachiisullee hin jiru Oromoon akkanaa kunis akka jiru immoo asumaan baraa dhugaa baraa fooloo taasifadhaa ijoolleen biyya kamirraa dhufuu barbaadan karaa isaa dhufuu hin dandeessu waan ta'eef
kanuma siniin jedhaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin galateeffadha hundi keessan nuti immoo biree karaa keessaa kana ol waan asirratti dubbataa jiranii. Dubatti deebisa kanaan hin jenne garuu dhiifama waliinii waa tokko dubbatu barbaada. Abdiin jirtaa miti? Jira. Yoo barbaadde jechuudha. Ishiin amma waraqaan erga dhufte riinuu godhamee fi biizitiin? Laa hin dhumanne. Guyyaa meeqa qaba? Mee akkanumatti na eege yeroo tokko. Eesh. Guyyaa 15 qabdii miti? Ammallee ilaalanillee carraa wayii kennaafi biiftudha. Ammallee barbaadde ishiin guyyaa 5 guyyaa 10 yoo barbaadde ilaaltee yoo hin taaneef amma dhaggeeffadhaa ilaala ammallee waan isinitti himu. Yoo hin taaneef guyyaa 10 ilaaltee yoo hin taaneef anan ji'a tokko nan bitaaf. Yoo hin taaneef isiniin jedha laala. Niif galee biiftuu guyyaa 10 nabara ilaaltee sanii booda guyyaa 5tu si hafaa miti. Andammoo an guyyaa 30 siif hin bitaa sin jesaa jira. Yoo siif hin taane jijjiiratu hin danda'amu waan ta'eef qixeeratu hin danda'amu waan ta'eef kan guyyaa 30 siif hin bitaa. Guyyaa 30 san keessatti dammoo waan barbaade godhuu hin dandeessa jechuudha. Abdi yoo hin taaneef yoo barbaadde Dammoo yoo hojiin jasii jedhee hojjette hundarraa hojjedhaadha. Wanni tokko wanta jechuu barbaadu bire. Hojii kan kee kanaaf mucayyoon kun filatamtuudha. Sirriitti filatamtuudha. Kana itti namana. Maali jennaan ani nama hojiirratti haa xinnaatu haa guddatu akkanumatti nama laalee nama taradda'uudha jedhee yaada. Hin beektan namni gaafa hojii tokkorra ture namoota kan addaan baafachuu hin danda'a. Mucaan kun hojii kan kee kanarratti baay'ee si boonsiti itti gammadda. Akka siif taatu akka isiidhaafis ta'u ammoo abdiin qaba yoo rabbi jedhe. Wanti anti sitti dhaamu tokko dhimma biiftuu keessaa hin haasofnu akkanumatti haasofna waan jedheef waa hundayyuu haasa'a beektaa maali jennaan maatiidhuma isiiti. Hundi as jala jiruyyuu kanaafuu jennaaniin wanti si ta'u wanti an sitti dhaamu tokko silxana kennuufiin dirqama ta'a. Kan jechuun kan koomaa inni akkaataa kastamarota wajjin haasoftu argite akkaataa ittiin isiin nama ittiin simattu kana qofa yoo barsiifteen alatti malee wanti biraa wanti ati barsiiftu tokko hin jiru. Argite haala mana keessan keessa jiruutii fi haala jireenya keessanii yoo barsiifteen alatti wanti biraa wanti isa cinqu tokko hin jiru. Mucayyoon kun ammoo sirriitti siif taati jedhee yaada. Isa kaan ammoo rabbitu beeka. Kana gaafa jedhu har'as ammoo boris ammoo lakki bireetti kennee mucayyoo kana kalaas bakka laftinatti hootirraa buute waan jedhuun qabu mucayyoon kun maatii kooti. Argitanii har'as boris maatii dhuma kooti bakka mucayyoon tun.